Hojiin gaarii tokko hojii gaarii hin taane dhibba akka caalu namni sammuunsaa banaa hin beekan wallaalu. Hojiin gaarii hin taane gaarii itti fakkaatee utuu hin dammaqin baay'ee biyyoon nyaate nus utuun dukkanaa hin qabanu yaachisu akka naman duunetti yaadum hin barbaachisu. Qabeenya hedduu qabaadhu ayyuu ta'i beekaa wallaalaa omaan beekne dhabaa ta'i deegaa beektee qabaattee jal'aa taanaa yaadisi keessaa beektaa qabdan jedhamu ati laafaa iyyeessaa. Dhabdee wallaaltee immoo qajeelaa yoo ta'e yaadi sirraa hubatamu ati qabeessaaf beekaa egereensaa abdatamu. Ati waan gaarii yaannaan arri kun dhimma isheeti yoo sii darbuu baate ni darba ilmoo keeti. Kaleessa immoo nabaariin injooriin eebbisu abaarsiin qaqqabu eebbi hin deebisu. Utuuf awwiin qofti dhukkuba qalbiiti. Utuuni waan darbe awwiin waan boriiti. Kaleessi isa harka boris kan rabbiiti.